mala jireenya kiyya akkasumas mala qabsoo qeerroo irratti waan yaadadhu waan ta'aa ture waan hojjetamaa ture akkasumas bara ce'umsaa keessas waan ta'aa ture kan inni mana hidhaatti barreessin amma qopheessee baase dhaloota kiyyarraa kaasee haalota siyaasaa hawaasummaa dinagdeen an keessatti guddadde ka boodarra ilaalchaan qabaadhe irratti dhiibbaa godhataa turan akkasumas imala barnootaaf Singapore irraa kaasee Ameerikaatti biyyoota adda addaatti yeroon barachaa turetti muuxannoowwan sanis keessa deema. Jaansee immoo qabsootti hoggaan seenuu qabsoo nagaa irratti qophii godhamaa ture falma biyya alaatti goonaa turre gara jijjiiramaatti haalonni akkamitti akka dhufan kan jiru hedduu isaa diiteel qabatee kan dhiyaatedha jechuudha. Mata dureen isaa Gaabbuu jedha. Maalidha? Maal ergaa kamii dabarsuu yaadde? Egaa ilmi namaa waa hojjettaa waggaa hojjettee bira dabarse of duuba laaltee madaallii geggeessituu jira. Jiruu siyaasaa kana keessatti aarsaa guddaan kafale hojii baay'ee soo hojjedhee milkaa'innas nan qaba. Kana laalee waggaan madaalu aarsaan kafaleefis waan hin milkaa'ee jiruuf aarsaan sunis garaa nan nyaatu. Kan jedhu kan biraa immoo hojii hojjechaa ture keessatti namootni aaroo danda'anii gareelee muufatan jiraachuu danda'anii namoota walitti bu'uun jira. Sababni kanaatis qabsoo san bakkaan gahuudhaaf waan ta'eef qabsoo sun immoo boodarra galma waan ga'eef wanni gaabbu hin jiru kan jedhuun kan laalamu. No regrets kan jedhu jechuudha. Amma yeroo akkamii barreesse tarii yeroo mana hidhaatti barreessite moo eegasii booda barraa'e moo? Mana hidhaatti barreesseetiin achi hidhaan baasaa ture booda harkaan barreessaa ture booda taayip godhame yaadatte akkuma hidhaadhaa baheen maxxansiisuudhaaf yaadeen ture haalli yeroo san tures haalli biyyattii uummanni qalbiidhaan waa dubbisuudhaaf kan mijatu turre yeroo suman eeguu asirra geenyee amma immoo dirqama kana caalaa tursiisuun hin barbaachisu kan jedhu nama maxxansiise malee manuma hidhaatti fixee bahee. Kitaabni kun afaan lamaan qophaa'ee yoo gurguru baadhee miire? Jalqaba afaan Oromootiin barreeffame san booda gana afaan Amaaraatiitti jijjiirame afaan Ingiliziitiinis hiikamee jira garuu gulaalamee yeroodhaan gahuu hin dandeenye yeroo amma tokko booda kan afaan Ingiliziis ni ba'a garuu amma kan afaan Amaaraatii fi kan afaan Oromoo lamaanuu qophaa'ee jira. Kitaaba uummata barreessite keessatti wanti addatti namni eegu yookiin immoo kana dura hin dubbanne namni yookiin immoo waan haaraa kan duratti ifan goone uummati argachuu danda'a. Waan baay'ee jira waan hojjetame gartee waggoonni keessa dabarre kun yeroo waa hedduun saffisaan jijjiiramaa turani kanaaf waan baay'ee argatu jedhee yaada bakka nufi jirurraa ilaalcha kiyyarraa waan inni yeroo san yaadadhurraa waan inni barreessee fi waan hedduu argatu jedhee yaada. Tarii haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru irratti waan furmaata keeku waan keessa dabarte waa'ee isaas hin tuqaa? Kitaabni mana hidhaatti barreesse actually kitaaba lama kutaa lamatti barreesse waa'ee hangammaa keessa dabreefi gara fuulduraatti uummanni keenya biyyi keenya maaliif hojjetame rakkoolee hangammaa mudataa turan keessaa bahuu danda'a jedhu sanis barreesse garuu walirratti kitaabni kun amma gara fuula 500tti dhiyaata kan amma bahe kuni aaniin yoo walirratti dabalame gara 1,000 waan ta'uuf bakka lamatti baafne kana amma baasee kan itti aanu immoo ka bara dhufu bahuu qaba kan jee kan hambisee jira. Amma torban dhufu keessa Naayiroobii keessa akka eebbisiistuudha kanatti ifa goote tarii Itoophiyaa keessa eebbisiisuudhaaf yaadne moo haalatu nu jenne? Yaadne turree haalli mijachuu hin dandeenye akkuma agartu haalli biyya rakkisaadha kitaaba eebbisuudhaaf dhiisi namni hafuuruma baafachuufu haala ulfaataa jira kanaaf asitti eebbisuun filatame jechuudha inni dura gara biyya Awuroopaatti eebbisuudhaaf yaadee ture garuu hawaasni asii kun asitti eebbisuu qabna jedhanii nagaafannaan hin ture asirraa eegalee sammuu Jarmanii biyyoota UK gara Ameerikaatti deemee kan eebbifamu ta'a. Kitaaba kun tarii amma haala Itoophiyaan keessa jirtuun gaafa laallennu amma maaliif eebbisiisuu barbaadde addatti akkanuma siyaasaatti wanti yaaddee wanti akeekte jira? Haalli siyaasaa Itoophiyaan fooyya'ee yaadaan ture akkuma yaadatte waan dhaabahuun akka duriitti barreessuus dubbachuus dhiisee hojii baay'ee lafuma jala hojjechaa ture qondaalonni biyya sanii garuu homaa wanti jijjiirames hin jiru kanaaf kana caalaa eeguun homaa wanti fooyya'aan guddaan argamuu waan hin dandeenye baafnee hamma tokko uummanni isa irratti dubbatuuf hojii gara fuulduraa hojjechuudhaaf karoorfanneefis uummata wajjinis mari'achuudhaaf diskoors uummata keessatti akka uumamuuf yaadudha. Kanaaf amma kitaaba kanarraa uummati yaada akkamii naa kenna jettee yaadda yookiin reakshinii akkamii eegda uummatarraa? Wanni guddaan aadaan waa barreessuu akka jiraatuuf uummanni uummata afoolaatti uummata oral societyidha uummanni keenya kuni namni keenya kun mataa mataatti osoo gadi taa'ee mataa ofiitiittuu jireenyi namni keenya keessa dabare mataa mataatiin keessa dabru kitaaba tokko ta'a garuu waan hin barreessineef gaafa namni sun lubbuun dabru seenaan inni keessa dabre sunis hojiin inni hojjetame rakkoon inni arge bal'oon inni arge achumaan hojiin awwaalama jechuudha kanaaf wanni guddaan ani kitaaba kana barreesseef waan inni keessa dabre yoon lafa kaa'e dhaloonni itti dhufu ilaalcha kiyyarraa waan keessa dabreerraa waa hubachuudhaan uummata isaatiif nagaran dogongoree sirreessa hojii gaarii an hojjedheerraa barachaa uummata keenyaaf bu'aan nuti buufni caalaa dachaan buusuudhaaf isa gargaara waan yaadeef kanaafin galmeessuu barbaade beekii mana kana hidhaatti yeroo barreessutti yeroo san mana hidhaa san keessa lubbuun nan ba'a jedhee yaadaan turre kanaaf wanni ani keessa dabree na wajjin awwaalamuun qabu yaada jedhuun barreessee baasaa ture boodas kaammas hoggan laalu wanni barraa'e kun uummata bira gahuun dhaloota dhufuuf waa takka guduunfuu ta'a jedhee yaadeetiin bifa saniin deesse. Mana hidhaatii lubbuudhaan nan baay'ee yaadne tarii addatti wanti kana nuti hin dhageenye wanti sun mudatee jira moo haalli nuti hidhaa siin mijanne?
waan baay'ee jira kitaaba keessatti agarta. Gaafuma qabamne irraa kaasee gaafuma qabne sanuu lubbuudhaan qabamne mana hidhaa seenuun raajii waaqaati. San boodas mana hidhaattis waa hedduu ture kana hunda keessa dabree lubbuun ba'uun kiyya anaa ajaa'iba. Garuu yeroo mana hidhaa ture sanitti wantoonni dhaga'amu wantoonni an argu wantoonni odeeffannoo nagaan irraa ka'ee lubbuun achi keessa bahee seenaa kana himuu nan danda'ee waan hin yaadneef barreessee kan biraa immoo manni hidhaa yeroo sii kenna kun yeroo tasgabbooftee barreessuudhaaf qabda hojii biraas hin qabdu barreessuu dubbisuun alatti kanaaf saniifis na gargaare akeekni guddaan garuu mana hidhaa san keessatti yoon mana hidhaa san keessa lubbuun ba'uu baadde manni keenya waan tokko waan an keessa dabre akka beekuu fi dhaloonni dhufus akka waan tokko raawwachuu hubatuuf.